Attam jirtu maatii iyyobtuubi arra viidiyoo haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoon koo har'aas akkuma amma iskiriinii irratti agartanii meeseejiin yeroo nuuf ergamu haala kamiin akka bareechachuu dandeenyu walii wajjin ilaalla jechaadha. Kana gochuufis karaa salphaa karaa seetingii keenyaatiin eegallaa jechaadha. Steepii inni itti aanumoo notifiikeeshinii jaladhannaa jechaadha. Sana booddee brief pop up setting kan jedhudha jechaadha. Sana booddee edge lighting style kan jedhu tibuna jechaadha. As jalasi stylii baay'eetu jira jechaadha. Stylii kana inni hojjennaa jechaadha. Stylii barbaanne kan fedha keenyarra irra keenyeetu hojjennaa jechaadha waan kana. Akkuma argaa jirtanii yoo namni tokko how are you jedhee meeseejii naaf ergee haala kanaanii moobaaliin koo naaf bareedaa jechaadha. Akkuma amma argaa jirtanii moobaaliin koo akka duriirraa jijjiirama qabaa jechaadha. Ni bareedaa jechaadha gaafa meeseejiin tokko anaaf dhufu jechaadha. Viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kan amma ammaatti daawwattanidha. Amma viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaatti.